Anis tarkaanfii manni fudhatee irratti fudhata. Dhiifaman godhuufi. Namni kun seenaa guddaa hojjete baay'isuu. Ayyee akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtutti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'as afgaaffii biraatiin walitti deebinee jirra. Afgaaffiin koo kunis dhimma kitaaba Waaqoo Getaachoo yookiin Jaankoo Getaachoo barreesse irrattidha. Innis mirga ajjeesuu jedha kitaabni suni. Kitaabni kun caamsaa 15 bara 2013 jechuun sanbata dhufaa jiru kana eebbifama. Kitaaba kanarratti hundaa'uun afgaaffiin namootaaf gaafadhuun qabaa. Innis namoota dhaabatanii nama abbaa kee ajjeeseef dhiifamani gootaa gaaffii jedhudha. Darbees immoo nama abbaa isaa ajjeeseef ilmi gaafa dhiifama godhee argamu maal sitti fakkaatan jedhaani. Darbees deebii naa deebisuu walii wajjin ilaallaa. Darbees immoo mirga ajjeesuu kan qabu eenyudha gaaffii jedhuun gaafadha. Akkatti bohaartan barumsallee akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun nu hordofaa. Mallattoo notification illee tuqaa viidiyoon yeroo gadhiisnu akka dafee isin qaqqabuuf jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomaa. Maqaan koo Biqilaa Baalchaa jedhama. Biqilaa Baalchaa gaaffii tokkomsii qaba. Fakkeenyaaf Rabbi hin godhin malee nama abbaa kee ajjeeseef dhiifaman goota? Uyyaan dhiifaman godha. Maal gochuu dandeessas? Amma danda'ametti gumaa abbaa koo baasuun ayyaala. Karaa foonii jechuudha. Yoo karaa furaanatti dhufte immoo dhiifama gochuun nan danda'a. Ishi guddaa galatoomii. Fakkeenyaaf nama abbaa isaa ajjeeseef gaafa ilmi dhiifama godhu nama kanaan maal jettas? Istiira naa deebime. Abbaa isaa dura ajjeesan mana isaanii dura guban ilmi immoo gaafa dhiifama godhu nama kanaan maal jettati? Nama kana akka furratti baay'een galateeffadha. Gan maaliif siin jechuun barbaade? Namni kun seenaa guddaa hojjete baay'isuu. Akkamitti beektaa? Gamaa furaatti gaafa deebine namni abbaa isaa gaafa ajjeese hin jedhamti ture seenaa namtiyyuu immoo seenaa antanii kana seenaa marraa gaafa dubbistu barasii game nama abbaa kee ajjeese wajjin nyaadhu barasii darbe immoo gumaa saree kee baafadhu kan jedhu jira seenaa. Gan nama kana gaafa seenaa kanatti gaafa fiddu namni kun tarii yeroo wajjin nyaata dhiiseefis ta'uu danda'a. Tarii immoo garaama dhuga qabeessa irraa dhiiseefis ta'uu danda'a. Nama kana baay'ee na jaabsifadhaan. Fakkeenya guddaa naa ta'a jechuudha namni kun. Guddaa galatoomii. Mirga ajjeesuu eenyuuf kenname jettee yaadda? Mirga ajjeesuu eenyutu qaba? Mirga ajjeesuu kan qabu Gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Ishi guddaa galatoomii. Namni mirga ajjeesuu hin qabu baay'isuu bara. Ishi guddaa galatoomii. Waan hundaafuu kitaaba mirga ajjeesuu jedhu sanbata dhufaa jiru kana ni eebbifama. Kitaaba kana yoo sii danda'ame bitiitii gabaarraa dubbisii hubannaa beekumsa guddaa irraa argachuu dandeessa. Waaqoo Getaachootiin barreeffame. Ayyee yoo na bira ga'e hawwii guddaan qaba. Toleesh guddaa galatoomii. Maqaan koo Maartaa Nigaatuun jedhama. Maartaa Nigaatu gaaffii tokkomsii qaba. Fakkeenyaaf Rabbi hin godhin malee ammatuu namni abbaa kee ajjeese dhiifaman gootaafi? Anuun beeku natti cima akkam godheen godhare. Hin danda'u. Hin danda'u. Nama akkas godheef immoo maal jettasi? Nama abbaa isaa ajjeeseef dhiifama godhee argameeni maal jettaan nama kana? Namni wal caala egaa. Rabbi gargaareeraani. Anis tu dandee natti tola garuu ani akka kootti hin danda'u. Inni garuu danda'eera. Ishi guddaa galatoomii. Mirga ajjeesuu eenyu qabatte yaadda? Mootummaa dhaqqa. Mootummaa dhaqqa. Mootummaa? Mirga ajjeesuu maal mootummaa qofaaf kenname? Mirga ajjeesuu eenyuuf kenname? Walumaa gala mirga ajjeesuu kan qabu nama moo eenyuuf kenname mirga ajjeesuu kan qabu? Eenyuuf iyyuu hin kennamne. Eenyuuf kenname? Eenyuuf iyyuu hin kennamne mirga ajjeesuu. Ishi guddaa galatoomii. Mirga ajjeesuu uumaa qofatu qaba. Gaaffii kana kan isin dhiyeessee fi kitaaba mirga ajjeesuu jedhu sanbata dhufu kan eebbifamu jira. Kan Waaqoo Getaachootiin barraa'e namoota abbaa isaa ajjeesanii mana isaanii gubaniif dhiifama godhe namni kun. Dhiifama godhee sababa isaa keezii godhachuun kitaaba barreessee sanbata dhufu eebbifama. Yoo gabaarraa sii danda'ame bitadhuutti dubbisii beekumsa guddaa irraa argachuu dandeessa. Zalaalam. Gaaffii tokkoon sii qaba. Gaaffichis namni yoo abbaa kee ajjeese dhiifama gootaafi nama sana? Yoo namni abbaa koo ajjeese isa kana kan beektaa? Akka sagalee Waaqayyootti dhiifaman goota. Akka namummaatti garuu si aarsa. Bifa suukanneessaan abbaa kee yoo ajjeesan maal gochuu dandeessa? Kana manuma seeraatti kaasasee jira. Hidhaa galarraa kanaaf waan gochuun kakootti.
Nama akkas godheef immoo si maal jettaan? Nama abbaa isaa ajjeeseef nama dhiifama godhee maal jettaan nama kana? Namni abbaa isaa ajjeesee nama dhiisee jechuudha. Isa kana bakka namni sun nama waaqayyoo kan ta'e jechuudha. Garaa dhiifama akka inni qabu. Lammata immoo nama waan ta'eef namni hundumtuu akka du'u beekamaadha. Inni ajjeese waan ta'eef inni adabamaa deebi'ee immoo maal ta'a inni dhiise immoo waan ta'eef namni sun garaa laafaa qabu. Waaqa biratti immoo araaraaf kan inni buusee kanuma beeku. Eshi guddaa galatoomii mirga ajjeesuu immoo eenyuuf kenname jettee yaadda? Mirga ajjeesuu nama ajjeesuu jechuudha. Mirga nama ajjeesuu eenyutu qaba? Mirga nama ajjeesuu namni waaqa duwwaa qabaachi namni qabu. Eshi guddaa galatoomii mirga nama ajjeesuu waaqa qofa qaba. Gaafiin koo kanuma ture. Kitaaba mirga ajjeesuu jedhu sanbata dhufu kan eebbifamu jira kan Waaqoo Getaachoo barreesse. Bitiitu dubbisi hubannoo fi beekumsa guddaa irraa argachuu dandeessa. Eshi guddaa galatoomii. Fakkeenyaaf rabbii hin godhin malee ituu namni abbaa kee ajjeese dhiifama gootaafi? Sababa inni itti ajjeese sana baree dhiifama gochuu nan danda'a. Nama abbaa kee ajjeeseef dhiifama hin gootaa jechuudha. Nan godhaatu hin ta'in jalqaba sababan bara wanti sun sababa qaba yoo ta'e sababa isaa fi dhiifama gochuu nan danda'a. Sababa isaa baree jechuudha. Sababi isaa immoo sababa qubsaa mini taanaan immoo dhiifama hin godhu. Eshi guddaa galatoomii nama abbaa isaa ajjeeseef ilmi mana isaanii gubee abbaa isaa ajjeeseef ilmi gaafa dhiifama godhu maal si fakkaata? Nama godhee argametu jira. Namoota abbaa isaa ajjeesaniif dhaqee dhiifama godhee nama kanaan maal jetta? Yaa waan tokko hin jedhu dhiifamarra kan caaleen jiru mitiire kanaafuu waan hin jedhu hin qabu. Eshi guddaa galatoomii mirga ajjeesuu eenyuuf kenname jettee yaadda? Mirga ajjeesuu rabbiif. Maqaan kee jedhama? Maqaan koo Cimdeessaa Lataan jedhama. Fakkeenyaaf gaaffii tokko sii qaba. Bifa suukanneessaan abbaa kee nama ajjeeseef dhiifama hin goota? Nan godha. Yeroo maaliif hin godha haa ta'eeti inni wayiin otoo hin beekin wallaalummaa isaatiin gochuu danda'a waan ta'eef wallaalummaa isaatiin mana gubuu danda'a waan ta'eef cubbuun isaa abbaa isaa fudhata waanta ta'eedhaaf kanaan ittiin qabamuu jechuu kooti. Tole eshi guddaa galatoomii namoota abbaa isaa ajjeesan dhiifama godheef immoo maal jettasti? Namoota abbaa isaanii ajjeesaniif bakka waaqayyoo itti darbuu jenna maal jenna reeka biroo. Nama dhiifama godheef nama abbaa isaa ajjeeseef ilmi gaafa dhaqee dhiifama godhu maal jettaan si nama kana? Nama abbaa isaa ajjeesee namni dhiifama gaafa godhuufi bakka guddaa galatoomii waaqayyo si eebbisuun jedha. Eshi mirga ajjeesuu immoo eenyutu qabattee amanta? Mirga ajjeesuu seexana qaba. Mirga ajjeesuu seexanatu qaba? Kan biraa namni mirga ajjeesuu namni qabu hin jiru? Kan biraa immoo mirga ajjeesuu hin qaba garuuti. Akkanii beekutti illee mirga ajjeesuu anuma seexanaati jechuudha. Eshi guddaa galatoomii waan hundaafuu kitaaba mirga ajjeesuu jedhutu sanbata dhufu eebbifama. Kitaaba sana barbaadiitii bitadhuuti dubbisi. Waaqoo Getaachootiin barraa'e kitaabi suni dubbisi beekumsaa fi hubannoo guddaa irraa argachuu dandeessa. Guddaa galatoomii. Irraa kaana maqaa kee? Maqaan koo Kumaa Gammachuu jedhama. Kumaa Gammachuu gaaffii tokkoon siif qaba. Fakkeenyaaf rabbi hin godhin malee nama abbaa kee ajjeeseef dhiifama goota? Hin godhu. Hin gootu? Hin godhu. Isti nama abbaa kee ajjeesee mana irratti gubee bifa suukanneessaan abbaa kee ajjeesee maal gochuu dandeessa? Anis tarkaanfii manni fudhatee irratti fudhadha. Tarkaanfii ni fudhatee irratti fudhatta? Ani mana keenya gubee fakkeenya anis isuma barbaade eegee yoo namichi badellee guyyaa danda'ame yoo guyyaa argametti jechaadha barbaade anis argee gumaa sana baasaa jiru. Eshi guddaa galatti nama dhiifama godheen maal jettasi nama akkasiitiin? Ani nama akkasii akka aadaa Oromoo keessatti amma namni gumaa hin baafanne dhiirantiin jedhama akkasumatti yookaan immoo gumaa kana hin baasne taanaan bakka naannoo safara jiraatutti illee bakka boriif taanillee namni kaamillee kabajayyuun argatu namichi. Tole eshi guddaa galatoomii isti fakkeenya mirga ajjeesuu eenyuuf kenname jettee moo yaadda? Waaqayyo qofaadha. Mirga ajjeesuu kan qabu? Waaqayyo. Mirga ajjeesuu kan qabu waaqa qofa? Namni si garuu ajjeesuu danda'a garuu waaqayyo ajjeesuu danda'a jiraachisuu danda'a. Kan mirga ajjeesuu qabu yeroo baay'ee waaqayyo si jiraachisuu danda'a si ajjeesuu danda'a. Eshi guddaa galatoomii kitaaba sanbata dhufaaru kana eebbifamu jira.
Kitaabni kun mirga ajjeesuu jedha. Waaqoo Getaachootiin barraa'e yookiin Jaankoo Getaachootiin barraa'e Sanbata dhufuu eebbifama galmaadaatti. Waan hundaaf kitaaba sana yoo gabaarraa argattee bitiitii dubbisii hubannoo fi beekumsa irraa argachuu dandeessa. Ishee galatoomaa waan kanaati. Ulfaadhu guddaa galatoomaa. Dassaaleny kun Dassaaleny. Dassaaleny. Gaaffii tokko sii qaba. Gaaffichis akkas jedha. Nama abbaa kee ajjeese yookiin namoota abbaa kee ajjeesaniif dhiifama hin goota? Hin godhu. Hin godhu. Utuu beekuudha taanaani dhiifama gochuu hin danda'u. Utuu garuu utuu hin beekin ajjeessa taanaan. Haa ta'u ishee mirga ajjeesuu immoo mirga ajjeesuu eenyu qaba? Mirga ajjeesuu kan qabu eenyudha? Eenyuyyuu hin qabu. Eenyutu qaba? Eenyuyyuu hin qabu. Mirga ajjeesuu eenyuuf kenname? Mirga ajjeesuu eenyuuf kenname? Eenyumaaf hin kennamne maaf namni akkamittiin du'a? Mirga ajjeesuu namaaf hin kennamne. Mirga ajjeesuu kan qabu uumaadhuma. Guddaa galatoo. Maqaa kee? Eebbisaa Bultii. Eebbisaa Bultii. Eebbisaa Bultii. Gaaffii tokko siif qaba. Gaaffichis fakkeenyaaf nama rabbiin godhin malee nama abbaa kee ajjeese yookiin nama abbaa kee ajjeeseef dhiifama gootaati. Godhu kan. Dhiifama godhu. Isti nama abbaa kee ajjeese maal goota? Maal gochuu dandeessa? Isti abbaa kee nama si dura ajjeese abbicha beettee wanti itti gochuu dandeessu maaltu jira? Kana akka gootan akkan yaadutti dhiifama godhee fi haaluma danda'ameen araara gochuudha malee maal gochuu hin danda'amu. Nama abbaa kee ajjeeseef araaran goota. Mana duraa gubanii abbaa isaa ajjeesan dhiifama godheeftu jira. Nama kanaanis nama dhiifama godhe kanaaf maal jettasi nama kanaan? Namni kun yaada isaa jijjiirratee bakka sababii waa'ee mana amantaa beekuuf dhiifama gochuu danda'a. Mirga ajjeesuu immoo eenyuuf kenname jettee yaadda? Mirga ajjeesuu namaaf hin kennamne. Waaqaaf kenname malee. Eesh guddaa galatoomi. Waan hundaafuu kitaaba mirga ajjeesuu jedhamu Sanbata dhufuu eebbifama. Bitiitii irraa baradhu waan guddaa irraa argachuu dandeessa. Eesh guddaa galatoomi. Eesh galatoomi.